raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata Muddee bultii 15 bara 2020 eegale hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu ashamaa kan isa yoo ifatane xiiqii dhugaa isaatii muummeffannaan kurfii keenya guyyaa arraan tanaa ammoo duula duguuggaa sanyii Oromoota Walloo irratti deemaa jiru duuba icitii maaliitu jira koloneeffattoonni mootota Abashaa gannoottan 500 dura yeroo Oromiyaa dhuunfatuuf tokko jedhanii lola Oromoo irratti eegalan dursa kaaba Oromiyaatti Oromoota Walloo irraa eegalan lolliif duguuggaan sanyii arraa kanaa'u itti fufiinsa waan sanaati moo waan dhibii of duubaa qabaa fi qabxiilee garaa irratti marii Oromticha Walloo tokko waliin tolfanne dabalatee gochaalee hammeenyaa lixa Oromiyaa Konyaa Wallagga ba'aa ona fincaa'aa eebantuu haroolimmoo akkasumas duguuginsa sanyii guuree finna nafxanyootaa fi hidhattoota mootummaa bilxiginnaan Oromoota Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa mudataa jiru irratti odeessi Oromticha tokkorraa arganne qabiyyee kurfii keenya guyyaa arraati. Turtiin keessan aga xumura kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa jalqaba irratti haala Oromoonni lixa Oromiyaa Konyaa Wallagga ba'aa ona fincaawaa akkasumas Oromoonni Konyaa Horroo Guduruu akka waliigalaatti keessa jiran kan Oromticha gamasiirraa odeeffanne sin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Oromticha lixa Oromiyaa godinaa Wallagga ba'aa ona fincaadha. Onoota lixa Oromiyaa kanneen keessatti gidirfamni guddaan Oromoota mudataa jiru keessaa tokko ona fincaati. Sababa rakkoo neetwoorkii fi taatee achitti ta'e hordofni Oromoo dhageessisuu hin dandeenyaan xiiqii dhugaa isaati. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan si bilbilaa maaltu ta'aa jira godinaa Wallagga ba'aa ona fincaa kanneen akka eebantuufaa haroolimmuuf naannoo sanatti keessumaa kan fincaa'ame uummata Oromoof ibsi. Gaani gaariidha. Ilaa hedduu amma isaatii ammaa kana rakkoo ulfaatatu jira. Mootummaan neetwoorkii uummatarraa balleessuudhaan uummati mana isaa irratti qalamuu manni isaa dhugachuu Oromoo hundumtuu qubasuma qaba. Ammoo keessa darbee sarara kana keessa hunduma isaa darbee iyyuu immoo amma yeroo ammaa kana uummanni Oromoo iyyee garatti iyyuullee walamaa jira. Abbaa manaa akka itti gadhiisaa jira. Ijoolleen lagaratti hin galtu. Waraana mootummaa keessumaa warra malee hin jirin gidiraa ulfaataa fi gidiraa haatu dhagaa jira. Nuti akka uummata naannoo sanaatti sadarkaa keenya naannoo keenya illee buqqaanee kan naannoo isaa jirratti filannoo mataa keenya kan jirra. Garuu immoo naannoo biraa illee jiraachuu hin dandeenye gidiraa ulfaataatu nurra gahaa jira akka jiraataa tokkootti jechuudha. Egaa akkuma tama dubbataa jirtu Oromoonni Konyaa itti dhiyoo jiran yookaan ammoo gara Fincaa irraati gara lixa Shaggaritti akkasumas honoota Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa irraa gara lixa Shaggaritti baqatanii achis jiraachuu dadhabanii warri du'anii fi warri hidhaman warri achi buuteen isaanii dhabames hedduudha. Kana qofa otoo hin taane amma warra lubbuudhaan haftanii gara itti baqatan dhabdan irra darbee Oromoonni hedduun manaa fuudhamanii ajjeefamuu kaan immoo hidhamuu faatu himama keessumaa naannoo warshaa sukkaaraadha akka Fincaa kanatti mee Oromoota hidhaman kan ajjeefaman kan quba qabdu Oromoo dhageessisi. Ayyee rakkoon qabdu kun dubbachuu nama danda'ama. Uummatni keenya kan naannoo keerraa buqqaaturraa kan immoo qabeenya kee dhabdurra yoo hidhamtellee mana hidhaa keessaa gabbaatee ajjeefamta. Mana hidhaa keessaa gabbaatanii akka fedhan si godhuuf namni ofii isaatiin allayyaatti of darbataa jira. Fakkeenya sii kaasuu hin danda'a. Namoota hedduu sii kaasuu hin danda'a. Ammattillee namootaan galmeen qabadhee jiru hin qabu. Maqaa namootaa qoradhee sii dha'uu danda'a. Maaliif yoo jette anamma naannoo isaarraa baqadhee tan jira. Sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuuni mana koo qabeenya kana irratti gubanii naannoo sana gadhiisee gara giddaatti baqadheen jira.
ammoo naannoo giddaa yeroo naqus ammas bidiraan kun narraa namne naannoo sallee buqqee bosona keessa baqadheen jira. Guyyaa biraa maqaa namoota kanaa tarreeffadhee tokko lamaan siiruu hundaa hunda isaaniiyyuu. Tole ulfaadhu sanaaf sittan deebi'a yoon Oromoota kan biraa argadhes irraa qoradhee Oromoo nan dhageessisa garuu torbee darbe kanaa qabuudhaan kan Oromoota naannoo fincaa'aa yookaan ammoo warra warshaa sukkaara fincaa'aa keessa hojjetaniif qotee bulaaf horsiifatee bulaa naannoo sanaa kan dhukaasatti banee obbaasaa ture kanumti oomisha sonkoraa naannoo sana jiru gubee barbadeessaa jiru milishoota naannoo Amaaraa dhufan yookaan ilmaan nafxanyootaa achitti dhalatanii guddataniidha jedhama. Isa kanamee waan quba qabdu osoo Oromoo dhageessifte maaliif warri kun Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis Walloottis waanuma wal fakkaataa raawwataa jiru. Jimmaa keessattis waan wal fakkaataatu milishoota Amaaraa yookaan dhalattoota Amaaraa Oromiyaa keessa jiraniin qabeenya Oromoof Oromoo mudataa jira. Kanaafan si gaafadha. Hayyee gaariidha. Ilaa kun dhugaadhaan beektaa mootummaan illee uummata Amaaraa qomoodhaan filee qawwee hidhachiisee gama Amaaraa kana warri caamsaa torbaa jiran leenjii nutti galanii as keessa waraana bilisummaa Oromoo ta'a jedhanii shonkoraa gubuu humna hojjetee dargaggoo Oromoo waan harkaa gara afaanii nyaatu rakkatee sukkaara sana keessa bulullee achi keessaa baasanii qabanii hidhuu situu waraana bilisummaa Oromoo deeggara jedhanii ofii isaaniitti immoo shonkoraa namaatti ka'anii gubuu kana kan raawwataa jiru qaama hidhatee leenjee naannoo Amaaraa irraa dhufee naannoo Horroo Guduruu Wallaggaa sana keessa seenetu jira. Sun immoo dhufee uummatni naannoo sanaa jiraachuu waan dadhabeef fakkeenya sii kaasuu hin danda'a. Irraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa naannoo Agamsaa jedhamutti uummatni Oromoo hidhattoota gimboo sabaatti warra jedhamaniin hedduun isaa ajjeefamee qabeenyi isaa irratti gubatee lubbuun isaa illee kan darbe hin jira. Amma illee uummanni Oromoo naannoo sana jiru buqqeetu jiraachuu. Kun immoo mootummaa mata uummata Amaaraa hidhachiisee babal'ina lafaatiif jedhee daangaatiif jedheetu uummata keenya gidiraa ulfaataa raangaa jira. Kanuma keessa darbee warri seem tokko lamaan osoo nafin biyya isaa irraa qawwee meeshaalee sagalee qaban meeshaalee sagalee hin qabne kan ammayyaan taanee qabatanii nutti duudanii nuti Oromoo lafa keenya irraa buqqaanee qe'ee keenya maatii keenya irraa faca'anii jirra. Fakkeenya fudhachuu dandeessaa warshaa sukkaaraa ammati jettu eengadda ofii isaaniitti gubanii waan akka qaamni biraa gubee ergama waraana bilisummaa Oromoo irraa fudhatee dhufee gubeetti ilaalanii ijoollee hedduu nu jalaa hidhanii kaanillee mana hidhaa baasanii ajjeesanii jechuudha. Kanaaf fakkeenya agarsiisuu danda'u immoo akkuma nama sii kaasee waan godina Horroo Guduruu Wallaggaa onaa Agamsaa atti ta'etu fakkeenya ta'uu danda'a. Oromoon naannoo sana jiru amma sa'aatii ammaa kanallee buqqeetu jira jechuudha. Egaati gama tokkoon Oromoota walloon asii lafa hin qabdan jechuudhaan itti bobba'aniitu eenyuma kana lola irratti bananii jiru. Horroo Guduruu Wallaggaa keetti waan ta'etu kaafteettanis odeeffadhee Oromoo dhageessiseera. Jimmaa keessattis waan wal fakkaataatu raawwataa jira. Gama biraatiin kan hawaasaayyuu afee waraanuma bilisummaa Oromoo qawween hin barbaachisu faashinni qawwee darbeera jedhamee yeroo itti irraa hiikametu jira. Ati immoo amma mootummaadhumatu warra Amaaraayyuu hidhachiisee Oromootti bobbaasaa jiraa jetta. Oromoonni biraanis akkas jechaa turaniiru. Haala kana keessatti egaa egeree Oromoof Oromiyaaf maaltu abdii ta'a yookaan immoo Oromoon haala amma jiru kana keessaa ba'uudhaaf yookaan duguuggaa sanyiidhaa irratti aggaamamuuf ammaa irratti qophaa'amaa jiru kana dandamachuuf mee maal godhuu qabaa jetta? Situ keessa jira rakkoo kana situ irraa qooddataa jira. Ayyee gaariidha. Yaada tammanaaf kaaftee yeroo darbanillee yeroo waraanni bilisummaa Oromoo hayiika jedhanii warra hayiika jedhan keessaa tokkon ture. Hayiika jedhanii fi dhiibbaa godhaatiin ture. Maaliif yeroo sana waama gaarii taa'ee yaadaatiin ture. Garuu haa ta'u hin ta'ini itti gaabbeera. Waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane uummanni Oromoo jaallates jibbees qawwee hidhachuutu furmaata. Yoo qawwee hidhatiin jiraachuu akka hin dandeenye ofii kootillee itti amanee jira jechuudha. Sababni isaa maaliif sa'aatii ammaa kana addunyaa humnaan wal bitaa jirtu. Addunyaan sa'aatii ammaa kana maallaqaan wal bitaa jirtu keessatti Oromoo sa'aatii ammaa dhiiroo eeboo qabatee deemuu hin dandeenye. Billaa qabannee laga keenya fuunee huuba haramachuu hin dandeenye. Sabni biraa garuu fakkeenya yoo fudhatte mootummaan amma yoo dhufe Amaararraa qawwee fuudhe. Oromoon garuu mancaa qabatee eeboo qabatee laga buullee hin danda'u jira. Kanaaf akka nama tokkootii fi akka uummata Oromoo naannoo Horroo Guduruu Wallaggaatti argamutti dhaamsan uummata kiyyaaf dhaamuu barbaadullee Ismaa'eel ergaan dabarfachuu barbaadullee uummanni Oromoo bakka jirutti wanti si baasu wanti si furu qawwee hidhattee qaama qawwee hidhatee siif lolaa jiru qaama si deeggaraa jiru kamii wajjin qawwee hidhattee biyya keetiin loluun furmaata. Yoo kana hin ta'in Oromoof Oromiyaan baduuf deemaa jirraa jechuun barbaadaa jechuudha. Ulfaadhu atuugaa akkuma tamma dubbattee warra qawween Oromoof hin barbaachisu waraanni bilisummaa Oromooyyuu hayiikatu jedhaa ture keessaa tokko akka taate sanattillee akka gaabbitedha dubbattee. Haa ta'uti waraanni bilisummaa Oromoodhaa yeroo sana hiikatu didee afee
kibba Oromiyaattis, lixa Oromiyaattis, giddugaleessa Oromiyaatti, kutaa Oromiyaa keessa jiru hundumaa keessatti yeroo gidirfamni guddaan Oromoo irra ga'aa jiru sadarkaatti qaqqabee fi alos uummata Oromoodhaaf baasaa jiru qabsoos itti fufee jirutu mul'ata. Akkasuma gara Horroo Guduruu Wallaggaaf Baha Wallaggaa keessattis tarkaanfiilee garaagaraa waraanni bilisummaa Oromoo fudhatuutu himama. Dhiyeenya kana keessumaa qabatamaatti achi jirta. Waan kana agam quba qabda? Waan quba qabdurraa ta'u Osmaan uummata Oromoof ibsite. Iyyeen egaa dhugaadha. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu kan nama boonsuu fi kan nama gammachiisudha. Amma sochii waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru yoo fudhattee ilaalte barsiisuu manni hawaasaa barsiisu, akeeka manni uummata barsiisu, egeree borii, egeree Oromiyaa boriitiif illee akeeka inni kaa'u hedduu si gammachiisa, hedduu si boonsa. Kanarra immoo darbee tarkaanfii amma inni lukeelee irratti fudhataa jiru fakkeenya fuula miidiyaa garaagaraa irratti arguu dandeessu. Wanta yeroo darbee godina Wallagga Bahaa ona Giddaa Ayyaanaa bakka Dirree jedhamutti raawwate uummata keenya warra magaalaa Giddaa Ayyaanaa keessatti shamarran keenya gudeedaa turanii warri uummata keenya maayidhaa keessa baasanii ajjeesaa turan ona Giddaa Ayyaanaa ganda Dirree iddoo jedhamutti dhufanii akka mulluu walirra nammanii agarraalee reeffi isaanii keenya jiraachudha. Kanaaf abdiin keenya egeriis, mul'atti keenya egeriis, jireenyi keenya boriis waraana bilisummaa Oromooti. Akkuma ati beektu immoo qeerroon kaleessa harka qullaa dhagaa darbataa jire waraana bilisummaa Oromoo irraati. Waraanni bilisummaa Oromoo irraa immoo abdii Oromoo fi Oromiyaa boriiti. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo bakka jirutti cimsu, waraana bilisummaa Oromoo bakka jirutti deeggaruun furmaata Oromoo fi Oromiyaatii jedhee yaada biyyatti. Horii buligaa dhugaadhumatti Oromticha lixaa Oromiyaadhaa Baha Wallaggaa yeroo ammaatti rakkoo nageenyaaf ati jiraachuu dadhabdee gara biraatti tarkaanfattee jirtu yaada nuu qooddeef guddoon si galatoomfadha. Dhumarratti wanti naaf jettu yookaan dhaamsa yoo qabaatte. Wanta dhumarratti dhaammachuu barbaadu uummata Oromoo fi dhaamsa tokko dhaamuu barbaada. Innis uummata Oromoo adaraa keessan horii qabdu gurgurii, waan qabdu gurgurii, qawwee bitadhu qawweedha kan si baasu. Adaraa sagalee kana uummataan nagaa. Qawwee qaba furmaata waan ta'eef uummanni Oromoo qawwee bitatee waraana bilisummaa Oromoo isaaf jedhee lafa keessa jooraa jiru waraana bilisummaa Oromoo isaaf jedhee wareegama qaalii kaffalaa jiru cina dhaabbachuuti qaba. Isa mootummooti warrooti sirna milinikii sirna moofaa achi deebisuu fi qawween faashinii miti jedhanii qawween faashiniidha. Akka Oromootti qawween faashiniidha waan ta'eef namni kamiyyuu yoo xiqqaate mana isaatti qawwee bitatee jabaachuutu irra jiraata. Ergaan kun lammaffaa bakka jirtutti Oromoon nafxanyaan mana kee bukkee jirtu qawwee qabdi waan ta'eef nafxanyaa mana kee bukkee jirtu tokko lamaan irratti xiyyeeffadhuuti of biraa baasii qajeeluu barbaada. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan amma dhageessan kun haala Oromoonni lixa Oromiyaa Konyaa Wallagga Ba'aa, Ona Fincaawaa, Heebantuu, Haroo Limmuu fi kanneen biroon keessa jiran akkasumas haala amtuu yeroo ammaatti Oromoota Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaadhaa mudataa jiru irratti odeessa Oromticha gamasii irraa argannee san dhageessifneedha. Natoo deeggarsa Oromiyaa Support Fund. Akkuma beekamu uummatni Oromoo hacuuccaa fi dhiibbaa hamaa jala jira. Mootummaa nafxanyootaa kan Abiyyi Ahimadiin hoogganamuun lolli irratti labsamee waraanamaa jira. Injifannoolee uummatni Oromoo lafee fi dhiiga ilmaan isaatiin gonfate hundaa booddeetti deebisee sirna nafxanyootaa deebisee irratti dhaabuuf carraaqa. Uummatni keenya garuu haala boonsaa fi onnachiisaa ta'een mormachaa fi ofirraa qolachaa jira. Mirga isaa falmachuusaafis gatii guddaa baase. Balleessaa tokkoon malee hooggantoonni jaarmiyaasaa, miseensonnii fi deeggartoonni isaanii mana hidhaatti guuramu. Ilmaan isaa guyya guyyaatti akka bineensaa adamfamanii ajjeefamu. Hokoraa fi gara jabina humnoota tikaa mootummaa nafxanyootaan qaamni isaanii irrifama. Ilmaan Oromoo qe'ee isaanii irraa buqqifamanii biyya isaanii keessatti baqattoota taasifamanii jiraatu. Humnaan gara waraana kaabaatti guuramaa jiru. Uummatni keenya garuu ammallee gootummaan falmachuu adda hin kutne. Haa ta'u malee kan seera malee hidhame abukaattoo barbaada. Maatiin qe'ee isaarraa buqqa'ee hadhaadhii yooma barbaada. Kanneen madaa'anii fi qaamni isaanii hirdhifame wal'aansa barbaadu. Haati ilmi ishee tokkichi ishee gargaaru jalaa hidhame yookaan ajjeefame gargaarsa hin qabdu. Haati ijoollee abbaan manaa irraa hidhame yookaan ajjeefame tinnisa hin qabdu. Kan manaaf ooyiruu irratti guban tumsa hin qabu. Dararamni uummata keenyaa mootummoota dhiyaa fi idil addunyaa biratti ilaalcha ga'aa argachaa hin jiru. Gabaabaatti qaawwaa guddaatu jira. Qaawwaa kana cufuun uummata keenyaaf gaaffii du'aaf jireenyaati.
ilmaansaa biyya ambaa jiraniif ammoo waamicha lammummaati. Mirga isaa falmachuun itti fufee diina ofirraa fonqolchuuf akka uummataatti dandamachuuf uummatni keenya deeggarsa qabatamaa barbaada. Hanqina qabeenyaa irraan kan ka'e gargaarsa barbaachisu kana argachaa hin jiru. Haa ta'u malee sochiin qaawwaa kana cufuuf biyya ambaatti godhamaa jiru ga'aas qindaawaas miti. Kanaaf waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa akka agoobara jaarmiyoota Oromoo kan hawaasaa, kan ogummaa, kan amantaa fi kaakaafaatti balaa uummata keenya irratti aggaamamee jiru kana qolachuu keessatti dirqama isaa ba'uuf natoo deeggarsa Oromiyaa bu'uuressee jira. Gargaarsi funaaname hundi natoo deeggarsa Oromiyaatii erga galee booda abbootii amaanaa bakkaa fi dhimma gargaarsi barbaachisu hundaaf hirama. Waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa abbootii amaanaa ramaduu, qajeelfamaa fi sirna herrega horii barbaachisu baasuu irratti hojjechaa jira. Maallaqa funaaname kana dhimmoota asiin gadiirra oolcha. Hidhamtoota siyaasaa Oromoof abukaatoo dhaabuu fi hooggantoonni mootummaa nafxanyootaa gaafatama jalaa akka hin baane gochuufi maatii qe'ee isaarraa buqqa'ee hadhaa dhiyyoomuu Oromoota osoo mirga uummata isaanii falmanii mada'anii fi qaamni isaanii irrifame wal'aansisa. Maatii abbaan warraa osoo mirga uummataa falmuu irraa hidhame yookaan ajjeefame ittiin tinnisa. Oromoota mirga isaanii fi falmachuu isaanii fi ooyiruu fi mana irratti guban ittiin gargaara. Dararama uummata keenyaa mootummoota dhiyaa fi idil addunyaa biratti ilaalcha ga'aa akka argatu ittiin hojjeta. Dhimmoota atattamaan gargaaramuu qaban adda addaa irratti oolcha. Ilmaan Oromoo hundi waamicha lammummaa kanaaf deebii ga'aa akka asii gadiitti akka kennan waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa kabajaa wajjin isaan yaadachiisa. Waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa bara 2021 keessaa doolaara miiliyoona 1 funaanuuf saganteeffatee jira. Kanaaf waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa muddee bultii 19 bara 2020 sa'a 11 waaree dura takkaa'uu AM aga sa'a 3 waaree booda takkaa'uu PM akka istiitti akka armaan gadiitti gargaarsa funaanuuf qophaa'aa jira. GoFundMe'n sa'a 11 waaree dura yookaan AM jalqaba. Sa'a 11 jalqabee ilmaan Oromoo hundi akka gumaacha maallaqaa godhan gaafanna. Waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa fuula feesbuukii isaa irratti dhaadessaaf appideetii gargaarsa funaanuu geggeessa. Duukaa bu'aa fuula feesbuukii waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa irraa fuudhuun fuula feesbuukii keessan irratti nuuf dabarsaa. Injilbeenfannu amma mo'annutti waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa irraa. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kanatti immoo aansuudhaan duguuginsa sanyii qindaawaa yeroo ammaatti walitti fufiinsaan Oromoota Walloo irratti geggeeffamaa jiru kana duuba citii maaliitu jira? Kanaan duras mootonni koloneeffattoonni Habashaadhaa yeroo Oromiyaa dhuunfatuu fi Oromoo irratti lola balan dursa ganna 500 duraa Oromoo Walloo irraa eegalan. Lolliif duguugaan sanyii ammaa kun itti fufiinsa sanaati moo ergama dhibiidha of duubaa qabaa irratti marii Oromticha Walloo tokko waliin qabaannee fi akka waliigalaatti haala Oromoonni Walloo yeroo ammaa keessa jiran irratti odeessa guutuu Oromticha Walloo tokko irraa arganna saniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Turtiin keessan ammas agamaa'ii kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Miseensa qeerroo bilisummaa Oromoodhaa kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo sarara bilbila raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irratti nu argamuu keef kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti Oromoota kaanirraa addatti jalqaba bakka duguugaan sanyii Oromoo irratti eegaleedha.
ammas immoo kaayyoo abboota isaanii galmaan ga'uu fi ilmaan nafxanyootaadhaa Oromoo Walloo irratti duula guddaa banuudhaaf qophii xumuranii akka jiran faannoo warri jedhamanii fi milishoonni naannoo Amaaraa daangaa Oromoo Walloo seenanii qubataa akka jiran faatu himamaa. Torbeedhuma darbe kana keessa immoo Oromoonni Walloo jajjaboonis ajjeefamuudha kan dhaga'amaa jiru. Mee haala kanarraa waan keessa jirtan uummata Oromoof ibsi. Egaa godina keenya kana keessatti akkuma beekamu gaafa duraa miilillee gaafa Oromoo Walloo irraa jalqabeeti haga gaafa 19 duwaatti akkuma tuuteen haga Oromiyaa kibba bira qaqqabee ammallee sanumarraan jalqabee baay'ee hidhaa fi ajjeechaan jabaateera jechuu caalaa safuu waaqaallee kan cabseetu keessatti argama. Keessattuu torba darbe kana keessatti waan safuu haasaatillee gochaa sana akkamitti akka hojjetanillee kan uummata sana dhaga'uu hundaaf kan mataa nama dhukkubsiisu kan baay'ee nama ajaa'ibudha. Fakkeenyaaf godina Walloo aanaa Hattimaa Kuttee keessatti namoota sanee qallabdan jechuudhaan jalqabumarraa roorrisaatii fi kaanis ajjeesaa akkuma turan bobbahanii fi jaarsaa fi jaartiin bakka tokkotti ilmaan isaanii waliin bakkuma jiranitti humni addaa naannoo Amaaraa deemeeti boombii itti darbateetti. Boombii itti darbate booda abbaa fi haadhi manaa ni wareegamanii Mahammad jedhama. Isheen immoo Faatima jedhamti maqaa abbaa isheetii amma addanne misalli isaanii tokkollee maddoo hamaa keessa akka jirtu dhageenye jechuudha. Egaa jaarsoliidha warri amma ajjeefaman siin jedhu kun beeku. Guyyaa isaallee asumaan adda nu baaftee dabarte. Egaa gaafa guyyaa kamisaa ganamarraa deemanii fi dhukaasa itti bananii fi hunda dhukaasaan argachuu dadhabnaani inni bakka mana isaa keessa itti jirutti boombii itti darbatanii gaafa guyyaa kamisaa saafaa nama Mahammad Hasuu jedhamuu fi haadha manaa isaa Faatima jedhamtu ajjeesanii ilmaan isaanii keessaa tokko intalli durbaa madoo hamaa akka madoofteettu dhageenye. Ammas gaafuma guyyaa kamisaa kana sa'aatii booda aanaa Jiillee keessa bakka magaalaa Haxaayyee jedhamtu bardar bal'ise lolli Amaaraa fi Oromoo gidduutti akka hammaatee bakka itti gaggeeffamaa ture sanitti faannoo fi humna addaa kanatti waliin ta'uudhaan deemanii fi dargaggeessa jabaa Ahmad Garaadoo jedhamu dhukaasuma itti bananii ajjeesanii meeshaa isaa irraa hirkatan yeroo san itti wareegamne bakka malee rukutameera. Kana booda uummanni kaasee mana yaalaatiin yeroo ga'u mana yaalaatti harka keessa sa'aatii 8 wareegameetu gaafa kamisaa. Isaanillee waraanitti meeshaadhuma irraa hirkatanii ajjeesnirra jedhanii dhiisanii dhufanii jechuudha. Waan akka hamaatu jira. Asdeedee ammaas godinuma kana keessa aanaa baatee keessatti gaafa guyyaa sanbata guddaa gaafa guyyaa dilbataa jechuudha. Halkan keessaa dhufanii bakka namni itti quba hin qabnetti gandarra deemanii fi baadiyyaa keessa gara namoota 28 qabameetti addatti kilaastara eelaa jedhamee beekamu keessatti ganda mootummaarraa nama 8 caffee horrisoorraa nama 4 akkasuma immoo ganda eelaa jedhamurraa namoota 16 qabanii guuranii deemanii jechuudha. Kana kan guurangaa halkani namoota kana keessatti guuraman keessaa namoonni kaan yeroo warra kaan kaasanii fi mana ukkaamsanii bahan dhadhaanii kan baqatan illee ni jiranii jaartii umreessee 65 ta'e jaartii akka kanaa kana far qabuun fuudhayyuu ka'uuf faatuyyuu warri ishee qabuudhaaf dhufe kun humni addaatii fi poolisii kun warra akka jedhanii ishee yaamuu qaqqabaniiranidha. Jaartii akkasiillee manaa baasanii hojii jaarsoliillee itti jiru hidhaadhaaf affeeranii jiru. Uummanni hidhaman kun waan siyaasarraa waa tokkorraa quba hin qabne ifeessaneedha jedhanii hidhan. Kana keessatti namoonni amma duratti umrii torbaatamaa namoonni shanillee amma dura qabamanii tokko mucaan dargaggeessaa waliin jira namoota 6 ta'anii qabamanii deemanii ifeessaneedha jennaan kan maaliin hin jettan jiraachuu jedhanillee hiika isaallee kan hin beekne kan maqaa isaatu dhagahanii hin beekne. Kana kanatti namoota guuranii hidhuun baay'ee jabaatee jira waaqaallee qaqqee jira. Akkasuma kunillee ta'eetuma jiru amma immoo addatti gaafuraallee akkuma odeessaatiin isiniif himaa turre uummata Oromoo Walloo kana godina kana keessaa balleessinee Oromiyaa keessa gosa Amaaraa qubatanii jiran sana fuunee bakka kana qophiifne yaada jedhu akkuma qaban nuti hojjechiisaa jiru sabboontotaa fi ijoollee mataa qaban jedhan amma dura fixanii jiru. Amma immoo uummatuma qulqulluu guuraa jiru galanii jiru jechuudha hojii isaanii sana. Kana ta'eessa jiru faannoo warra jedhaman kana ammoo naannoo Amaaraarraa namoota takkaa ijaan arginee hin beekne magaalaa keessa bifa adda ta'een gaafa roobii fi gaafa kan qaqqabe magaalaa keessa guutaa jiru jechuudha. Addatti kamiseerraa fi magaalaa baatee irratti faannoon keessa akka dhufaa jiran hin beeknu. Yeroo ganama kaanu garuu magaalaan guuteetuma agarra warra siviiliin socho'uudha. Siviiliin socho'u
warra faannootanii jechuudha. Kana kanatu jira akkaan hammaatee jira baay'ee kan saafuu tattee jiru jechuudha. Tole egaa amma hawwan Oromoof maanguddoota Oromoo warra kanaan dura nama 5 qabamanii dargaggeessa tokko waliin nama 6 ammas deebi'anii warra gaafa roobii fi kamisaadhaa qabaman jettu kana eessatti kan isaan hidhan? Dabalataan ammoo Oromoota walloodhaa buqqifnee Amaarota Oromiyaa keessa bakka garaagaraa jiran finnee achi qubsiifna kaayyoon jedhu sun akkuma jirutti ta'ee gama garaagaraatiin kan dhaga'amu. Yeroodhuma lolaa warra Tigraay irratti labsan sana jala kan dubbatan yoo Tigraay hin cabsine warri kaanii garbuudha gaddeebinee aamnaa jedhanii dhaadatanii ka'ani. Kaleessa dheengadda kana kan dhaga'amu warri naannoo Tigraay yookaan ammoo humni addaa naannoo Tigraay faannoo fi milishoota naannoo Amaaraadhaa daangaa Tigraay takkaa'u Tigraay kee qubatanii jiran sana aleelanii gara kaambii 2-3 gubuu isaaniitu himama. Mee karoorri warra nafxanyootaa kun Amaarota Oromiyaa keessa jiran buqqisanii walloochi kaasanii achi qubsiisuurra kaayyoo abboonni isaanii qabatanii deemaa turaniif itti milkaa'anii turan qabsoo Oromootiin jalaa kachachale kanatti deebi'uu Oromiyaa dhuunfatuu fi koloneeffatuu gabrummaa Oromoo irra bubbulchuudhaaf waan himaammatanii jiran hin fakkaatu. Jalqaba Oromoo walloo cabsan arras walloo irraa jalqabanii guutuu Oromiyaatti waan deemuudhaaf jedhan hin fakkaatu. Maal argaa jirtu sin amma? Egaa akkuma bara Minilik gaafa jalqabaa walloo irraa jalqabe sirriidha. Ammallee ka jalqabee jiru walloodhuma irraa. Egaa jalqabarraa namoonni amma dura hidhamanii turan suni gara kamiseetti dabarfamanii jiru. Jaarsoliin namni sadii akkam gabbifamanii jiru. Kaan immoo warri har'a qabame kun qabamanii geeffamanii buufata poolisii aanaa baatee akka jiran quba qabnaa achi jiranii. Isa adeemnee dhimma lolaa TPLF kan gaggeessaa turaniiti. Kuni TPLF akkuma gaaf duraa warri Eertiraa fottoqanii biyya mataa isaaniitiif alaabaa mataa isaaniitii ijaarratan warri TPLF saniif deeman. Amma immoo osoo saniif deemanii kana akkasumatti qalli jennee hin eegnuu fi daangaa haga saammachuu qabnu kaammanna jechuudhaan kan lola haga tokko jalqabanii sanuunni haleelamanii akka hin taane ta'anii jiru jechuudha. Amma as deebi'anii immoo karoorri isaan qabanii rakkinee jirraa fi gammachasnee jedhan kun isaan Uummata Oromoo kana rakkisuudhaaf tokko lammaffaa ammoo tartiiboon isaanii akka amma argaa jirrutti lama fakkaata akka lama jira beektaa. Amma Oromiyaa guutuu buufanneetii fi akkuma ammaa dura abbootii keenya godhan sana goonee ni bulchinaani xiqqoo ni ulfaatii beektaa. Uummanni Oromoo guutuu gammadee jira tole jedheeti akkasumas ni beeku. Kana keessatti waan harka isaanii jiru amma dura naannoo akka Finfinneetii fi godina Walloo kana asumaan dhuunfatanii fi kananii qabatanii yoo warri kaanillee fottote addaa yoo fottote kun akka nurraa hin fottofne kaadibee miidhii filaa fi uummata hin dammaqsa jedhe keessaa ni balleessu. Kana keessatti akkana dhuunfachuu ni barbaadu fakkaata. Akka biraammoo akka lammaffaan ammoo gaaf jalqabaallee gaaf gam tokkoon jalqabu gamni tokko cal jedheeti wallaalaa ture Oromoon. Har'as immoo tooftaa sanitti fayyadamanii yeroo tokko tokko intarneetii ibsuudhaan akka qunnamtiin adda kutaniifaati. Oromoo Wallaggaadhaan gaafa duguugan, Oromoo Booranarraan gaafa duguugan, godinni kaan haga tokko cal jedhee ture intarneetiin adda kutamee waan keessa jiru waan quba hin qabneef. Ammas ammoo tartiiboon isaanii akka kanaan yeroo deemanii kana kutaadhaan qoqqoodanii fa'aa yeroo lolaa deemanii saniifis waan deemu jiru fakkaata. Hin ta'u garuu sun hin fakkaatu. Amma isaan kan gochaa jiran maqaadhuma Oromootu bulchaa Amaaraa jedhanii kan seenaa isa darbanii haaroonfanna jedhanii haga lafa qabatanii fi haga hidda gaggeeffatan akkuma asii jette godina irratti namoota sammuu qabanii fi uummata Oromoo kana bakka ni bu'an jedhan absanii garsitti deemuun ni bala. Sun immoo abjuudha hin ta'u. Kanarratti xiqqoo hanqinni uummanni Oromoo qabee jiraate uummanni Oromoo biyya keessaa waan irraa eegamu waan gochuu qabu. Isaan gochan garuu gara xiqqoo gara warra biyya alaa jirutti hir'inatti jira jechuudha. Qabxii ani kaasuuf jedhu kaasaa jirta. Mee waluma qabdee yaada kennuu qoodda. Egaa hoggayyuu waa'ee Oromoo du'ee, waa'ee Oromoo buqqa'ee fi waa'ee Oromoo hidhamee haasaa ooluurraa malli yookaan falli maalii isa jedhurraa dubbatuunis gaariidha. Duguuggaa sanyiitu Oromoo irratti geggeeffamaa jira. Karoorri warraa immoo yoo bakka ga'e kan ammaarra daran Oromoof Oromiyaa haala amtuutu eeggata. Isa kana hundumaa hanqisuudhaaf maaltu fala yookaan maaltu godhamuu qabaa isa jedhu irratti yaada kennuu qoodda. Qabxii osoo ati kaastu an afaanitti kutas asuma keessatti kaasuu dandeessaa fayyaa ta'e. Egaa kanarratti xiqqoo gara uummata Oromoo biyya hambaa jiranii
inni jiru akkuma Oromoon gaaf jalqabaatti jal'eetti bakka galcha fiixila biyya keessaatis biyya alaatiitis ba'eeti. Ka biyya keessaa amma qabsoo hadhooftu lubbuu isaa wareegamni inni amma kafalaa jiru yeroo jal'eetti waggaa 27 san keessatti irratti wareegame kan caalaa amma wareegamaa jira jechuudha. Diinni afaan baree warruma kaleessan waliin turetu har'a itti jira jechuudha. Qabsoo warri kaleessa finiinsi akka sanitti diina biyyaa baase bakkuma jira. Inni biyya ambaas biyyuma ambaa sana akkuma jirutti hagi biyya galetti akkuma biyya galetti ta'ee hangi biyya keessa jiru akkuma sanii tarkaanfiisa achi dhufee yoo qabnu hanga muraasa tokkotu warra gaafa jalqaba jijjiirama kana jedhanii gaaf dhufan warreen humna addaatti dabalamantu jira beekta. Har'as bakkuma jiru ture garuu irraa quba hin qaban. Akeekuma qabsoo isaan kaleessa itti dhumaa turan santu warra sana bufachiisuudhaaf bahaa jiru itti beekanii jechuudha. Obboleewwan isaanii har'a baay'ee kana harki muraasi. Sunis kan ta'e tokko miidiyaa qabsaa'otaa hin hordofanii waan qabsaa'onni hojjetan hin hordofamanii humna addaa kana keessattii fi keessattuu poolisii idilee keessa warri jiranii jechuudha. Kanaan osoo hojiidhaan osoo waxaramanii jiranii osoo sibiileetii fi shaneedha jedhanii isaan sobaa jiranii kan isaan hin gammadne uummanni gara kamitti akka waan hojjechaa jiru argaa hin jiranii jechuudha. Akkasuma gowwoomfamanii jiran. Kan kanaan alaa uummanni Oromoo biyya alaa jiru ammoo akka gaaf dura dinagdeedhaan uummata qabsaa'aa biyya keessa jiru cinaa dhaabbachaa akka ture. Uummata qabsaa'aa jiru kana miidiyaadhaan illee cinaa dhaabbachaa ture. Har'as ni jira garuu gama miidiyaatiin kan guyyuu irraa miidiyaa 3-4 TV'dhaan inuma banamaa. Sunis garee wal qoodeeti gareedhaan miidiyaa tokko banata sunis gareedhaan miidiyaa tokko banateeti kan odeessan guyyuu irraa karoora baasaati oolu. Har'a karoora kabaasaa oolu namoota muraasa poolisii isaanii boorus namoota bira karoorri baafamu sun osoo hojiitti hiikamin ammas boorummoo karoora bira ammas boorummoo karoora bira sunuu akka akkamitti beekta gareedhaan miidiyaadhaan karooruma baasu miidiyaan tokko har'a hiriira labsuudhaan dura hiriira gaafa labsame booda hoo innitti aanee dhufu maali? Innitti aanee dhufu goolabbiin isaa eessa ka'umsisaa akka kan akka wareegama uummataa xiqqeessuun ta'uu qabu. Namoota wareegamuudhaaf uummata qopheessuudha. Uummatni immoo inuma qophaa'a gurra inuma eegga. Gama kanaatiin sirna guddaatu jiru. Tokko isa kana. Lammaffaa immoo waraana bilisummaa Oromootiin ala furmaanni biraa tokko akka hin jirre ifa galaadhaa jechuudha. Eenyumaafuu mormii hin qabu. Nutis waraana bilisummaa Oromootii wajjin sirriitti xumurate kan kanaan alaa furmaanni biraa hin jiru. Gama dinagdeetiin waraana bilisummaa Oromootiin hagam dhaabbachaa jira jettu kana uummati nuuftaa jiru. Nuuftamuu kan hin qabne ture garuu yeroo kamuu caalaa kan nu barbaachisu hammataa. Kanarratti sirna guddaatu nu mudachaa jira. Kanarratti gammachiisu yeroo kamii caalaa barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa furmaanni isaa akkuma siin jedhe tokkummaa kana yeroo jennu kana namni akkasumatti waan guyyuumarraa waan odeeffamuuf taphaa ta'ee akkuma dagatamee jira. Tokkummaan fuuldura jira murteessaa inni biyya keessaattis inni biyya alaattis. Uummanni keenya hagi tokko bilisummaan inni arge wallaalummaa jalaa bilisa baheera. Garuu gabrummaa wallaalummaa jala erga bilisa bahee booda gabrummaa ofittummaa jala galeera uummanni. Amma dura kutaadhaan wal qoqqooduutu jira ture. Kan keessaa bilisa baheera. Kutaadhaan wal qooduurraa bilisa baheera. Maaltu itti aansee gabroonfachaa jira uummata keenya gareetu gabroonfachaa jira. Gareedhaan wal qoqqooduu yoo hin dhaabbatin yoo miyyuu caalaa gabrummaadhuma ofitti ta'uudha. Foormaan tuffatamuudha. Namaa gadi ta'anii jiraachuu yoo hin ta'iniin ala hiika biraa hin qabu. Miidhaan qabsaa'aa bari seenaa isaati. Namni immoo miidhaa isaa haga ofitti qeessu abbumatu ofitti qeessaatti qabsoo keessatti. Maaliif haguma dalalide seenaan seebilee ol ka'a. Haguma dalalide ammas seenaa gadi bu'a. Miidhaa keetii miidhaa ofii ofitti qusachuudha. Kana keessatti miidhaa isaa kana immoo akkuma hin taaneen kan seenaa jabaa osuma qabaatu guyyuma keessaa immoo ani mul'atuudhaaf ana jedhameeti dubbatamuudhaaf waan fiigan kanatu uummata keenya akka hin taane qilee keessa buusa waan ta'eef argaas jirra waan ta'eef tokkotu har'a baheetti hiriira labsa. Bari akkuma ammaa dura qabsoo jijjiirama amma dura agarre kana keessatti boorus laaptooppii tokko baatee dhufee anis wareegama nama 5,000 laaptooppii kiyyaan qabadhee jira jechuudhaaf waan fiigaa jiran fakkaata yeroo tokko dorgommii gaafa kama hiriirri irra bahame gaafa kama eenyuutii irra deemame waan jedhamuudhaaf deemaa jiru tokko fakkaata. Miidiyaan baay'achuun sirriidha. Miidiyaa baay'achuun ni barbaachisa. Xiinxalaanis baay'achuun ni barbaachisa. Garuu guyyaa qaba. Guyyaan ammaa kun immoo guyyaa itti xiinxala baay'isan osoo hin taane guyyaa itti hojii baay'isanii hojii hojjetan sana immoo yeroo gabaabduutti xiinxalatti kenname karoora yeroo gabaabduu baasanii karoora hojii walumaa galatti kana ani kan jedhu.
Kan ammamaa isarratti san dhageessifne kun duguugiinsa sanyii qindaawaa kaaba Oromiyaa godinaa Walloo keessatti Oromoota Walloo irratti raawwataa jiru duuba citii maaliitu jiraa fi haala waliigalaa yeroo ammaatti Oromoonni Walloo keessa jiran akkasumas gochaalee hammeenyaa yeroo ammaatti Oromoo fi Oromiyaa mudataa jiru kana jalaa ba'uuf falli maalii irratti marii bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo waliin qabaanne isaniif dhiyeessineedha. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin amma akka waliigalaatti haala Oromoonni Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Baha Wallaggaa keessa jiran dabalataanis haala waliigalaa Oromoof Oromiyaa fi haala amtuu yeroo ammaatti Oromoota Walloo mudataa jiru irratti marii bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo waliin qabaanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Rakkoo amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kanatti ammoo furmaata godhuuf qorsi tokkichi tokkummaa Oromummaa akeekaaf kaayyoo galma qabsoo bilisummaa Oromoo giddugaleessa godhate kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatuu giddugaleessa godhatuun falmaa keenya aafiniinsinuu haayidhannu walis haayidhachiifne. Waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru. Waan hundaan tumsuun furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf kan argamsiisuu danda'u ta'uu dhaammata. Sagantaa keenya guyyaa har'aas armarratti obbaafne. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isiniin jechaa aga sagantaa keenya yeroo biroon walitti deebinutti nagaan turaa.